Hayyee harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni Yaaqoob YouTube channel kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel ani Barsaa Yaaqoobiiti. Egaan akkuma barame barnoota keenya yeroo darbee keessatti asirratti waliin barachaa kan turre ammas waliin barachaa kan jirru kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel ani Barsaa Yaaqoobiiti. YouTube kanaaf haaraa kan taatan YouTube keenya subscribe godhaa, maatii keenyatti dabalamaa. Kanneen maatii keenya taatan immoo YouTube keenya kana hiriyoota keessaniif share godhaa. Yaada keessa qabdan immoo comment section irratti nu beeksisaa isiniin jenna. Barnoota afaan Oromoo mana keessan teessanii barachuuf fedhaa fi guutuu kanneen qabdan toora lakkoofsa bilbila screen irratti argamu sa'a isinii mijatetti Yaaqoob YouTube channel irraa gatii madaalawaatiin barnoota afaan Oromoo qubee dubbisuu, barreessuu, sagaleessuu barachuu ni dandeessu isiniin jenna. Biyya keessas biyya alaas teessanii saate isin biyyatti barachuu ni dandeessu. Kun YouTube keessan muudhaa Yaaqoob YouTube channel subscribe godhaa. Barnoota keenya kana waliin eegallu like godhaa jalqaba. Eeyyee akkuma barame barnoota keenya yeroo darbee keessattis kan waliin barachaa turre arras mata duree haaraa tokko qabannee jedhamnee jirra. Har'a kan waliin barannu meerbisa kana gaaffilee armaan gadii akkaataa gaafatamteen deebisi jedha. Gaaffiiwwantu jira. Gaaffiiwwan kanneen haala gaafatamneen deebisnaa jechuudha. Haala gaafatamneen gaaffilee kana deebisna. Ayyee amma gaaffileedha kun gaaffilee mee gaaffiin waa'ee maal ta'uu danda'a miti yaada. Gaaffiidha jechuun waa baranne waan barreessaa turre keessatti ol gaafannaa jira. Ayyee gaaffii tokkoffaa dubbisa laalaa kana gaaffii tokkoffaa maal jedhaa? Tolaan barataa cimaa waan ta'eef barnoota isaa bakka duwwaa jaallata. Erandeebiyaa al tokko erandeebiyaa tolaan barataa cimaa waan ta'eef barnoota isaa bakka duwwaa jaallata. Deebiin kana maal ta'uu danda'a? Deebiin kana maal ta'uu danda'a? Aarra kan jiru kanaadha. Baarra kan jiru kanaadha. Caarra kan jiru kanaadha. Daarra kan jiru kanaadha. As keessa deebii sirrii ta'uu kan danda'u isa kamidha? Sekeendii 3 isiniif kennaa hojjedhaa. Ayyee baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii hojjettan jedhee namana. Mee asirraa deebiisaa kam ta'a? Kun baay'ee jedha. Xaadha deebiisaa miti. Kunoo baay'ee jedha. Baay'ee kunis sirrii miti. Caanoo caan maal jedhaa? Baay'ee. Daanoo baay'ee. Garaagarummaan kanaa fi garaagarummaan kanaa maalime? Kun maal jedhaa? Kun maal jedha? Garaagarummaan isaa maalidha? Garaagarummaa qabaa? Hin qabu. Sagaleen isaanii wal fakkaataadha. Kanaafi kun jechuudha. Kanaafiyyuu tolaan barnoota isaa barataa cimaa waan ta'eef barnoota isaa baay'ee jaallata. Baay'ee kan jedhu isa kamidhaa? Caan kun isin jedhaa? Daan kun isin jedha. Kanaaf deebiin keenya inni sirriin kamirratti argamaa? Caarrattis daarrattis ni argamaa jechuudha. Namoonni deebii kana argattan comment section irratti tokkoffaa jedhaati mallattoo libbii godhaa comment godhaa. Namoonni argattan jechuudha. Namoonni deebii kana argattan tokkoffaa mallattoo libbii diimaa galchaa jechuudha. Warra dhabdan immoo mallattoo biraa galchuu dandeessu. Gaaffii lammaffaa. Mee gaaffii lammaffaa laala. Gaaffii lammaffaa teessumni lafa keenyaa bakka duwwaadha. Teessumni lafa keenyaa bakka duwwaadha. A kana jedhaa. Baan kana jedhaa. Caan kana jedhaa. Daan kana jedha. Deebiinsaa maal irratti argama? Sekeendii 3 isiniif kennaa hojjedhaa. Baay'ee gaariidha. Hojjettan jedhee namana baay'ee gaariidha. Teessumni lafa keenyaa maalodha? Baddaadha. Baddaa jedha miti kun maal jedha? Badaa jedha. Sirrii miti aan. Caanoo baanoo baddaa jedha. Baay'ee gaariidha. Baan deebii sirrii. Caan maal jedha? Bada jedha. Teessumni lafa keenyaa badaadha lakkiin jedhamu. Daan maal jedha? Teessumni lafa keenyaa badaadha. Badaadhaan jedhama hin jedhamu. Badaadha. Inni sirrii maalodha? Baddaadha. Teessumni lafa keenyaa maalodha? Badaadha. As keessaa namni jecha kan argattan ammas namni jecha kan argattan deebii kana baa jettanii kan argattan duratti mallattoo lakkoofsa 2 barreessitanii libbii biratti barreessaa koomentii irratti. Warra argattan jechuudha. Warra hin arganne immoo akkuma gaaffii tokkoffaa mallattoo isinitti fakkaate barreessuu dandeessu. Eeshi. Sadaffaa gaaffii sadaffaa laalaa. Maatiin keenya loon baay'ee waan qabaniif
yeroo hundumaa bakka duwwaa nyaatu. Maatiin keenya loon baay'ee waan qabaniif yeroo baay'ee yeroo hundumaa maal nyaatu? Bakka duwwaa nyaatu. Bakka duwwaa maal nyaatu mee? Maatiin keenya loon baay'ee qabu. Maatiin keenya loon baay'ee qabu. Yeroo hundumaa maal nyaatu? Bakka duwwaa nyaatu. A kana jedha, baan kana jedha, caan kana jedha, daan kana jedha. Sekeendii sadii isiniif kennaa. Mee hojjedhaa. Hayyee baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Hojjettan jedhee nama naa. Maatiin keenya loon baay'ee waan qabaniif yeroo hundumaa maal nyaatu? Baaduu nyaatu. Baaduu nyaatu. As keessaa jechi baaduu jedhu isa kamirra jira? A badu jedha. Sirrii miti. Baan baaduu jedha. Baay'ee gaariidha. Baan maal jedhaa? Baan sirriidha. Baan maal jedhaa? Baaduu. Deebiin sirrii maalirra jira? Baarra jira. Eshi caalala. Caan maal jedhaa? Badduu jedha. Lakki badduu. Maatiin keenya yeroo hundumaa badduu nyaatu? Badduu nyaata. Eshi daan maal jedhaa? Baadduu jedha. Xaadhannis. Deebiin sirrii maalirra jira? Baarra jira. Inni baarra jiru maalidha? Deebii sirriidha. Baay'ee baay'ee gaariidha. Namoonni deebii kana argattan lakkoofsa sadii barreessaa, mallattoo libbii koomentii argachaa. Warri hin arganne immoo mallattoo isinitti fakkaate barreessuu dandeessu. Sabiskiraayib godhaa, maatii keenyatti dabalama. Laayik, sheer, koomentii godhaa hiriyoota keessan biraan ga'a. Eshi gaaffii afuraffaa ilaalaa. Maal jedhaa? Poolisiin bakka duwwaa qabee hidhe. Poolisiin bakka duwwaa qabee hidhe. Poolisiin maal qabee hidhe? Poolisiin bakka duwwaa qabee hidhe. Aan kana jedhaa, caan kana jedhaa, baan kana jedhaa, daan kana jedhaa. Kanas sekeendii sadii isiniif kennaa. Hojjedhaa. Hayyee baay'ee gaariidha. Baay'ee baay'ee gaariidha. Poolisiin maalidha? Poolisiin maal qabee hidhe? Hattuu qabee hidhe. As keessaa hattuu kan jedhu kamirra jira? Poolisiin maal qabee hidhe? Hattuu qabee hidhe. Hattuu kan jedhu kamirra jira? Aan maal jira? Haa gaafaa tuu jabaatateera hattuu. Baay'ee gaariidha. Aan sirriidha. Baan maal jedha? Haatu jedha. Baan sirrii miti. Caan maal jedha? Hatuu jedha. Hatuu jedha. Poolisiin hatuu qabee hidhe miti. Daan maal jedha? Hattuu jedha. Daan immoo hattuu jedha. Daanis deebii miti. Kanaaf deebiin sirriin maalirra jira? Deebii sirriin aarra jira. Hattuu qabee hidhe. Poolisiin maal qabee hidhe? Hattuu qabee hidhe. Baay'ee gaariidha. Namoonni deebii kana argattan lakkoofsa afur barreessaa, libbii galchaa koomentii irratti. Warri hin arganne mallattoo biraa barreessuu dandeessu. Gaaffii kana warra argattan akkasitti adda baasaa deemna jechuudha. Gaaffii shanaffaa. Mee gaaffii shanaffaa dubbisu. Gaaffii shanaffaa maal jedhaa? Inni waraabessa bakka duwwaa manaa bahuu dide. Inni waraabessa bakka duwwaa manaa bahuu dide. Waraabessa bakka duwwaa manaa bahuu dide. Filannoon isaa kunooti. Filannoon isaa kunooti. Aan kana jedhaa. Baan kana jedhaa. Caan kana jedhaa. Daan kana jedhaa. Sekeendii sadii isiniif kenna. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii. Hojjettan jedhee nama naa. Hojjettan jedhee nama naa. Inni waraabessa bakka duwwaa manaa bahuu dide. Waraabessa maali? A soddaa. Sirrii miti. Baan soda. Sirrii miti. Caan sodaadha. Inni waraabessa sodaa manaa bahuu dide. Caan deebii sirrii. Daanoo soodda jedha. Daan sirrii miti jechuudha. Kanaaf deebii sirrii maalirra jira? Deebii sirriin maalirra jira? Sodaa. Waraabessa sodaa maal ta'e? Manaa bahuu dide. Baay'ee gaariidha. Ashi gaaffii ja'affaa. Gaaffii ja'affaa. Isheen mangoo bakka duwwaa fixxe. Adda bafadhaa sitti. Isheen mangoo bakka duwwaa fixxe. Isheedha waan taateef saalli ishee saala dubartiidha. Dubartiidha. As kiyaa isheen mangoo bakka duwwaa fixxe. Aan kana jedhaa. Baan kana jedhaa. Caan kana jedhaa. Daadha kun. Kun daadha. Daan kana jedha. As kiyaa deebii sirriin kamirra jira? Sekeendii sadii isiniif kennaa. Hojjedhaa kanas. Ayyee baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii. Hojjettan jedhee nama naa. Isheen maalidha? Ishee dubartii waan taateef isheen mangoo bakka duwwaa fixxe. A nyaate. Nyaateen dhiiraf dubartii hojjeta. Dhiiraaf hojjeta. Kanaafuu ba'aan sirriiti. Ba'aan sirriiti. Ba'aan maal jedhaa? Nyaattee. Nyaattee jedha. Isheen mangoo nyaattee fixxe. Baay'ee gaarii. Ba'aan deebiidha. Caan nyaate jedha. Sirrii miti. Daadha kuni. Daan kun maal jedhaa? Nyaate jedha kunis. Nyaatee jedha. Kunis sirrii miti. Kanaaf deebii sirrii maalirra jira? Deebii sirrii maalirra jira? Isheen mangoo nyaattee fixxe. Deebiin isaa baarra jira.
orribaa jettanii argattan lakkoofsa jaaffaa jaa barreessaatii libbii barreessaa. Lakkoofsa jaa barreessaa libbii barreessaa. Nufaana jiraachuu keessatti achumaan amannaa jechaadha. Eeshi gaaffii torbaffaa fi gaaffii sadhumaa. Inni buna dhugaatii bakka duwwaa fide. Inni buna dhugaatii bakka duwwaa fide. Inni buna dhugaatii bakka duwwaa fide jedha. Inni buna dhugaatii bakka duwwaa fide kan jedhu as keessaa kamirra jira? Kamirra jira? Deebisaa dubbisaatii comment section irratti nu beeksisaa. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelidha. YouTube keenya subscribe godhaa. Maatii keenyatti dabalamaa. Barnoota afaan Oromoo barachuuf fedhaaf hawwii guddaa kanneen qabdan toora lakkoofsa bilbila screen irratti argamu sa'aatii isinii mijatetti gatii madaalawaatiin Yaaqoob YouTube channel irraa karaa immoo karaa WhatsApp karaa isinii mijate sa'aatii isinii mijate biyya keessatti biyya alaas teessanii barachuu dandeessu gatii madaalawaatiin isin jenna. Bakka nagaa turaa aga viidiyoo biraan nutti deemnutti.